kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Fayyisee Mangistuu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'ammoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti akkana wajjin turtan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Warroonni maatii Fayyisee Mangistuu taatan Fayyisee Mangistuu subscribe, like, commentiidhaan hir'ina jiru jajjabeessuu akkasumas bakka dogongora qabu beeksisuudhaan warra wajjin turtan guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Warroonni immoo jitu maatii Fayyiseetitti makamuu barbaada. Fayyisee Mangistuu jettanii chaartii gootanii gara maatii kiyyaatitti yoo dhuftan isissimachuun jaaladha. Duraan dursee viidiyoowwan kiyya like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Koomentii akkasumas yaadota qabdan koomentii jalatti akka na beeksiftan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Egaa har'a immoo jitu viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Innis viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe ganama fakkeenyaa fi hojii namoonni hojiidhaaf ganama ariifatanii deeman jiraachuu danda'u. Kanneen qursii nyaatee deemu, kanneen immoo jettu yeroon isaa itti barfattee osoo hin nyaatiin deemu jechuudha. Kanaaf immoo ani har'a ciree ganamaa haala salphaadhaan daqiiqaa muraasa keessatti hojjettanii kan nama barbaachisu qaqqabsiiftan qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Viidiyoo kiyya hanga dhumaatitti daawwachuu hin nuffinaadha. Akkasumas viidiyoo kiyya like, subscribe gochuu gonkumaa hin dagatinaa uummata kooti. Egaa viidiyoon ani har'a isiniif qabadhee dhiyaadhe wanta salphaarraan haala salphaadhaan daqiiqaa muraasa keessatti hojjetamuu kan danda'u ciree ganamaa irratti. Kanaaf ani har'a kanan qopheessu buuphaadha yookiin eegee yookiin killee isaan kanan qopheessaa. Kanan ani qopheeffadhe akkuma asitti argitan timaatimiidha, buuphaa, shunkurtii adii, qaaraa hindii kan jedhamu kana akkasumas maagee, soogidda, filfil aswad yookiin qimamii gurraacha isaan kana qofa jechuudha. Wanta biraa baay'ee nu barbaachisu isaan kana qofa hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Daqiiqaa muraasa keessatti. Kanaafuu haala hojii isaatiitti yoo dabarru ani fakkeenyaaf qursii mana keenya keessatti namoonni baay'een nyaatu. Ani yeroo baay'ee qursii haanan hojjettu ofii kiyyaaf malee namoonni kan mana keessatti baay'inaan qursiin mana keenya keessatti warroota jiraniif qursiin baay'inaan hin qophaa'u isiniin jechuun barbaada. Kanaafuu immoo jettu haala salphaadhaan jechuudha. Hatattamaan yeroon hojii qabaadhellee hojii sanitti deebi'uudhaaf namoonni tokko hojii qabaatee ciree isaa odoo nyaatiin kan oolu jiru. Akkasumas immoo jettu yeroo nutti fudhatedhanii kanumti waanuma xiqqoo isaa nyaannee hojii itti deemnu ni jirra. Kanaafuu immoo jettu of eeggannoon barbaachisaadha. Yeroo tokko nullee akkuma hojii hojjennu ofillee eeguun barbaachisaadha. Kanaafuu namni tokko nyaatu malee hojjechuu hin danda'u. Waan ta'eef ciree keessattuu ani ciree ganamaa irratti baay'ee barbaachisaadha. Ciree ganama nyaachuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf guyyaallee hojiin nutti baay'achuu danda'a. Ganama ciree keenya yoo seeraan nyaanne hojiillee humna hojiidhaan illee hojjennu qabaachuu dandeenya. Kanaaf cireen ganamaa keessattuu baay'ee barbaachisaadha. Hundumti keessanuu mana keessanitti ciree ganamaa wantootuma argattan wantoota tokko qopheessitanii akka ciree ganamaatti irratti of affeertan isiniin jedha. Kanaafuu ani yeroo baay'ee ciree ganamaa kanan hojjedhu buuphallee akkasumas wantoota adda addaati. Ciree ganamaa odoo nyaatiin oolu jechuu barbaadeetan dhiifama. Kanaaf ani qopheessu akkuma argitan shunkurtii qopheeffadhee jira. Akkasumas timaatimiidha. Wanta baay'ee ulfaataa miti. Isa kana zayitii xiqqoo isaa itti naqaa. Erga zayitii xiqqoo itti naqeen boodatti shunkurtii ibidda jala xiqqeeffadhe haala kanaan shunkurtii kiyya nan bilcheeffadha jechuudha.
Haala kanaan erga shunkurtiin xiqqoo naa bilchaatee maalan itti naqaa? Timaatimiin itti naqaa. Timaatimiin kiyya baay'ee kan diimatee miti. Ibidda irratti bilcheessuu nan danda'a. Timaatimiin garuu osoo baay'ee diimaa ta'ee bareeda ture. Waanan diimaa hin qabneef kanuma fayyadama. Kanaaf hanqaaquu 3 qopheeffadheen jira yookiin buuphaa 3 qopheeffadheen jira. Buuphaa jechuudha. Qopheeffadheen jira. Haala kanaan ittan naqaa. Soogidda asitti kan nu barbaachisu soogidda qimamee gurraacha. Isa kana daqiiqaa muraasaaf maagee xiqqoo isheeti. Sababni isaatis soogidda qaba waan ta'eef maageen immoo jitu amala soogiddaa baay'ee of keessaa qabu waan ta'eef xiqqoo isheeti jechuudha. Ani buuphaa 3 qofa waanan hojjedhuuf maagellee xiqqoo isheetti fayyadama jechuudha. Erga haala kanaan xiqqoo ishee qadaadeen boodatti sirriitti waliin miksii godhuun qaba, waliin makuun qaba. Maaliif akka firfirii buuphaa waanan barbaadeef jechuudha. Kanaafuu haala kanaan hanga inni buuphichi bilchaatutti dura shunkurtii fi timaatimiin naa bilchaate waan jiruuf buuphallee itti naqee haala kanaan waliin nan bilcheessa jechuudha. Haala kanaan ergan bilcheesseen boodatti ibidda kiyya jala nan xiqqeessa. Haala kanaan bilchaatee jira. Daqiiqaa muraasa keessatti haala salphaadhaan hojjetachuu ni dandeenya. Xumuree jira. Kana fakkaata. Isin yoo warroonni buddeena qabdan buddeena wajjin dhiyeeffachuu dandeessu. Warroonni akka kiyyaa immoo jitu kan daabboon ganama barate daabboo wajjin dhiyeeffachuu dandeessu. Qursiin kiyyaarraa kana fakkaata. Ani yeroo baay'ee buddeena asitti waan ani arganneef daabboo wajjin kana nyaadhu. Akkasumas neskefeedha. Neskefeen ganama anaan ollaadha. Haala kanaan jechuudha. Daqiiqaa muraasa keessatti haala kanaan qursii keenya qopheeffachuu ni dandeenya. Ganama jechuudha. Kanaafuu haala salphaadhaan yeroo daqiiqaa muraasa keessatti yeroo keenya osoo fixatiin daqiiqaa muraasa keessatti hojjennee nyaachuu osoo dandeenyu qursii keenya yookiin ciree ganamaa keenya osoo nyaatiin ooluu hin qabnu. Kanaaf wantoota haala sasalphaadhaan daqiiqaa muraasa keessatti hojjetaman chaanaala kiyya jala yoo galtan argattanii qopheeffattanii hojjetachuu dandeessan isiniin jira. Egaa baay'ee bareeda. Dhugaa hundi keessanuu mana keessanitti yaaladha. Baay'ee bareeda. Har'aaf viidiyoon ani qabadhee isiniif dhiyaadhee asumarratti xumura. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa tura. Isinan jaaladha. Isinan kabaja. Baay'ee.